Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi kiyyaa eddumaa fi bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u ishiin jecha kabajamtoota daawwattoota kiyya namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabiskaayibii godhuudhaan maatiin naaf ta'a isin jecha egaan gara dhimma dhufeetti dabra dhimmi har'a irraa dubbachuu deemu obboleeyyan kiyyaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana namni suuraa gubbatti agartan kuni haadha manaa hintala isa wajjin mul'attu kun jaartii isaa yookaan immoo haadha manaa isaati hammeenya guddaadhaan guyyaa kaleessaa biyya Yaman keessatti gara laafina tokko malee gara jabina guddaadhaan haadha manaa isaa ableedhaan waraanee ajjeesuu danda'ee jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota kiyyaa wantoonni akkanaa irra deddeebi'ee raawwatamaa jira. Waggoota 4-3 as gidduutti irra deebi'ee dubbachuun barbaadu garuu haa ta'u erga yeroo wahii biyya Jarman keessatti gochi akkanaa artistii Taajuu Shurrubbeetiin raawwatame gochi akkanaa kun keessattuu ilmaan Oromoo biratti baay'ee tokko laafaa ta'ee jira. Namni xiqqoma dhiiga qabbanaa wahii of keessaa qabanatti fakkaata. Dhiiguma qabbanaa wahiitiin oluma ka'ee haadha manaa isaa ableedhaan waraanee ajjeesuun yeroo baay'ee dhagahaa turre miidiyaa gubbatti argaa jirra. Itoophiyaa keessatti biyyoota Arabaa keessatti akkasuma immoo biyyoota Faranjittis asiidii walitti naquun torbaan lama dura argaa turtan jedhee yaada. Ji'uma kana keessa intala Oromoo takka fuula isiitti asiidii naqamee fuulli isii akka badu godhamee jira. Kunis guyyaa kaleessaa biyya Yaman magaalaa wahii keessatti jaartii isaa haadha manaa isaa yeroo hedduu wajji jiraataa ture ableedhaan waraanee ajjeesee biraa deemee jechuudha. Ani kan baay'ee gaafii ta'u obboleeyyan kiyya namni tokko yoo wajjin jiraachuu hin dandeenye ila wanti na gaddisiisu maaliif lubbuu wal ajjeesa namni Rabbiin kun jechuudha haadha fi jaarsaaf jaartii yookaan immoo abbaa manaatiif haadha manaa gaafa walitti fidu nikaaha walitti fidaa jechuudha. Nikeen isii hidhamee maatii isii bira nama ergattee warra kan kee ergattee maatiin isii nikaaha isii hidhanii muslimas ta'e kiristaanas maatii isii gaafattee maatiin isii siif kennanii hayyama maatiitiin wajjin jiraattaa jechuudha. Gaafa wajjin jiraattu kana kabajaadhaan jaalalaan wal dhageettiidhaan waliin jiraatta. Namni bultii keessatti walitti bu'aa wal lolaa haasawonni walii galuu dadhabaa wal caqacakaa kun rakkoon qabu. Waan kana teettee wajjin furachuu yoo hin dandeenye yookaan mootuu namoonni isitti dhiyaatan maatiin kan kee gaafa jalqaba walitti fidan suni walitti si araarsuu wajjin jireenya kan kee akka itti fuftu yoo si gochuu hin dandeenye karaa gorsaan dirqeen osoo hin taane si gorsee hintalas gorsee kan dhiiras gorsee yoo walitti si jiraachisuu hin dandeenye karaa nagayaatiin adda bahuun osoo danda'amu maaliif lubbuu walii wal ajjeesuun barbaachisa? Maaliif lubbuu walii wal balleessuun barbaachisa? Namni akkuma dura jechuuf yaale nikeenni maaliif jira beektu nikaa hiikuun akka amantaa islaamatti maaliif halaala ta'e beektanii nikaa hiikuun yoo walii galuun hin danda'amne yoo walii galuun wajjin jiraachuun wal dhageettiin jaalalli yoo hin jiraanne nagayaan akka addaan bayamuuf nikeenni hiikamuun karaa tahee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya wannan jechuu barbaade ilmi namaa lubbuu walii balleessuun keessattuu lubbuu jaartii isaa lubbuu jaarsa ofii akkasuma fuula isii asiitti naquudhaan balleessuun barbaachisaa miti jechuudha. Yoo akka gaafa jalqaba walitti dhufan sana akka gaafa jalqaba jaalalaa walitti dhufan sana wajjin jiraachuu hin danda'amne fedhiidhaan jaalalaan gargar bahuun hin jiru. Garuu mootuu walii galanii tumaanin gargar bahuun kadhiiraa sunis yoo isii dhiisuu hin barbaanne lubbuu isis balleessee ofis haga nama lubbuu namaa nyaatuuf godhu akkasuma haga lubbuu namas balleessu karaa nagaatiin adda bahuun danda'amaa jechuudha. Kanaaf xumuratti maal jechuu barbaada obboleeyyan kiyya please namoonni jaarsaaf jaartii taatan akka gorsaatti akka obbolummaatitti wal dhagayuun wal kabajuun kan dubartiis ani yeroo baay'ee kan ajaa'ibu dubartiin takka jaarsa irratti wanti isin gochuu dandeettu yoo jiraate irra badaan isaa jaarsa isii dhiiftee dhiira bira deemuudha yaadaan. Irra badaan dubartiin dhiira gochuu dandeettu yoo isa gante jechuun kiyya akkuma jedhe jaarsa osoo qabdu dhiiftee dhiira bira yoo deemte kuni gocha hamaadha. Gocha akkasii sanuu yoo goote ajjeesuun fuula isiitti asiidii naquun qaama isii caccabsuun barbaachisaa miti. Obboleeyyan kiyya dubartiin amaanadha. San qofaayyuu miti. Even dubartiin amaanummaa isii qofaayyuu osoo hin taane namni tokko gaafa lubbuu namaa balleessu jireenya ofis balleesseera kana beekuu qaba namni tokko jala sararee. Maaliif namni lubbuu namaa balleessu tokko biyya addunyaa kana gubbaa seera jira waan ta'eef seera jalaan miliqee yeroo dheeras miliqee nagayaan jiraachuu hin danda'u.
seeruma jalaayyuu miliqee yeroo muraasa yoo jiraateyyuu lubbuu sammuu isaa jalaa miliqee jiraachuu hin danda'a jedhee yaadu. Maaliif lubbuu namaa ajjeesu jechuun akkana yaadutti waan salphaa natti hin fakkaatu. Waan salphaa miti. Namni tokko dhiiguma qabbanaadhaan ol ka'ee nama yoo ajjeese deebi'ee hirriba gaarii irra fayyadee yaadu. Namni nama ajjeese rabbiinis wal dhaba tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo jireenya ofis balleessa. Tokkoffaa seeraan qabamee mana hidhaa seenuudhaan. Lammaffaa lubbuun isaa akkamitti nama ajjeestee hirriba gaarii isaa rafti. Irrafamu jedhee yaadaani simmeetii isaa miira isaa argee hin beeku rabbis nan agarsiisini. Garuu immoo hunda keenya rabbi nun agarsiisin jechuudha. Garuu immoo akkana yaadutti. Yeroo tokko tokko fiilmii irratti wanta agarru kuni dhugaas ta'uu baatu garuu waan lafa jiru waan ta'eef waan lafa jiru barreessa waan ta'eef daraasiin fiilmii namni nama ajjeesee hirriba gaarii rafu karaa seeraan alaate. Lubbuu takka nagaa yooma lubbuu nagaa wahii ol kaatee yoo ka ajjeesu taate seeraan alaa yoo ajjeeste nagaa argattee raftu. Nagaas of dhoowwita jireenya keetis balleessita rabbiinis wal dhabdaa jechuudha guddaan. Namni lubbuu namaa karaa malee ajjeese karaa malee balleesse addunyaattis hin milkaa'u akhirattis hin milkaa'u. Karaa malee jechuun maa inni karaan ittiin lubbuu namaa ajjeesan hin jira yoo namoonni jiraatan jechuun jettanii namni tokko nama ajjeesuuf yoo dhufe fakkeenyaaf intalli amma gurbaan kun ajjeese tuni rabbi rahmata isiif haa godhu lubbuu isii rabbiin warra jannataa isii haa godhu badii isii guutu hunda rabbiin itti haraaramu. Fakkeenyaaf intalli amma mucaan ajjeese kuni mucaan kun isii ajjeesuuf eegetti dhufe ofirraa osoo dhooggitu yoo kan ajjeesu taate homaan qabu jechuudha. Sinigalee akka seerattis akka rabbiittis lubbuu nama si ajjeesuuf dhufe yoo ofirraa dhoggite gidduu hatti lubbuun isaa baate homaa miti. Garuu immoo oluma kaatee nama nagaa tokko keessattuu haadha manaa hante wajjin nyaattee wajjin dhuydee buleen kiyya haadha manaa jechuun barna haadha lammaffaa jechuu hin danda'a. Maaliif jennaan namni tokko umriin isaa guddatee gaafa fuudhaaf gahu haadha isa deette wajjin qullaa hin ciisu hin saalfata. Jaartii isaa wajji garuu qullaa ciisa haadha ilma isaa taati waa hunda isaa taati jireenya isaa waliin bareechanii jechuudha. Kanaaf namni tokko oluma ka'ee haadha manaa isaa gaafa garjabina guddaa kanaan ajjeesu an dhugumatti sammuu akkamii akka qaban baay'ee natti gala. Rabbiin nama akkasiin hin godhini. Ammaayis nullee rabbiin nama lubbuun nama sun harkatti baddu akkasuma mootu nama harkattis lubbuu keenya rabbiin baleessin isin jedhaa kabantu daawwattota keenya. Egaan hundi kennaa obboleettii keenya kanaaf rabbi rahmata isiif haa godhu jennee du'aa gochuuf hin dagatinaa namoonni viidiyoo kana daawwattan rabbiin lubbuu isii warra jannataa isii haa godhu rabbiin itti hararamu haqa isii rabbiin haa baasuu fi gurbaan isii ajjeese kun yoo kan miliqee jiraatus ta'e rabbiin haqa isii haa baasuu fi rabbiin daddaffitti haqa isii haa baasuu hin jedhaa. Kabajamtoota daawwattota kiyyaa viidiyoo kiyya har'aa kanumaan goolaba namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haarawaa taatan chaanaalii kiyya kana sabiskiraayib godhuudhaan maatiin naaf ta'aa isin jecha amma xumuraatti waan nafaan turtaniif galatooma yaada qabdan koomentii irratti naa kennuu hin dagatinaa viidiyoo kana laayik godha yeroo gaarii qaba.